sirni hubattan jeeyyaata. Eessa turtan as tur. Maaliif hin gargaarina na gargaaraan jenne. Matan naa qabadda. Jalqaba fadhii Arafaat akka isin hundi beektan yoo dhugaa dubbanna ta'e Arafaat Harargeedhaan, Arsiidhaan, Dabbaaliin, Fooziidhaan, Fatuudhaan ni irra kadhee na gargaaraa jettee boochee paabliik sooshaal miidiyaa irratti hin baane. Fataa, Zanaa, Fiqir, Bafiqir. Fatuttiin heeruma yoon dhabe nin du'a waan yoo qofaan feemasa taatee miidiyaa irra beekamte malee Arafaat rakkattuu gargaarsa barbaadu taatee sagalee dhabdee hin beektu uummata biraayis feemasoota biraayis miidiyaa kanarratti. Maan gargaarina warra jettan yoo yaadattan osoo jaalalli jara kanaatiif maqaan jara kanaa bakka kanan gahin dura soomana dura guyyaa 10 kaafe akkuma har'aan tanaatti ani raasee ani namas taa'u kun nama 2,000 bakka jirutti Arafaat Fatuu waliin haasofne turre. Fatuun gaafa san maal jeesine fakkaata. Tokkoffaa intaloota nama mataan qabdu mataa dhukkubaa jeeni lammaffaa gargaarsa barbaaddi jeen nama 1,600 akkana jee rikoordiin jira. Sababa rakkattee birrii barbaaduuf na dhiyaatte gargaaraanii nuun jee Arafaat achirti as guddifneet gifti rakkattee gargaarsa barbaaddaa lakkee ani rakkanne gargaarsa hin barbaadu rakkoon tiyyaa fi gargaarsi kiyya jaalala Fatuu qofa yoon dhabeen du'a jiraadhu isatti hin heeruun walii galla waliin gal jechuun kun soomana dura guyyaa 10 siin jee soomana afis gidduun guyyaa meeqa naa qabaddu wal baruun isaaniitii fi paabliik sooshaalitii ta'uun isaanii waan gamtakka ati waliin kaalkuleeshinii godhi achi boodatiif naa gaafadhu. Amma walii gallee warra kaleessa waan gargaaran nuun jettanii fi kaleessa isinuu rakkoo keessan turre na gargaaraan jennee rakkoon qabu gurbaan jaaladhee kaa turte eessa turtan kajettaniif asuma kursi kanarra turre bakkuma dalagaa tana turre asuma jirra waan isin batan naa qabachuu qabdan haammaan tanaa'oo Fatuu fi isiin akka Fiqirittis akka obbolummaattis wal baranii walitti dhiyaatanii wal karaakkaranii wal shaganii ifumaa wal maxxanfatanii wal qabatanii bakka isa wal geeffatanii jiran ayina saginaalloo thank you Fatuu galatoome asirratti waan takkaan isin qaasa saadaa Siftaanaan carcar geelota takkaa'uu hiriyoota Arafaat turan. Arafaat gaafa isin Dubaay jirtu osoo hin taane gaafa isin Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessa jirtu. Yoolleen amma maqaa siyaamu lamaan tun warra edegastii gubbatti argaa turtan yoo xiqqaate birrii Itoophiyaa 13,000 ol Arafaat sappoortii godhaa turan yoom osoo isin Dubaay hin deemin eessatti Somaaliyaan gara Itoophiyaatti maallaqni Fatuun laayivii taa'ee Arafaatiif shiita torba xalabee ittiin akka malee dhaadheeffame sun maallaqa dubartii Harargee akka ta'e hin dagatinaa. Fatuun kana amanee jira madaamiin amantee jirti Arafaat amananii jiran. Maal jechuun barbaadee ta'an Arafaatitti warri dhiyaatu keessaan gargaaraatuma ture Fatuu qofaa miti jechuudha. Garuu paabliik miidiyaa irratti kan ittiin beekame Fatiidha baga ittiin beekame kunis hinaafaa miti obboleessa keenya okke akkatti maal taata. Kanaafi sagalee dhabdee turtee kaleessa bakkatti kuftee kaasuu dhabdan warra gattan maraattoota takkaa'u gowwoota jechaa fi haasaa hin beekne Arafaat kana jalqabu warra hin beekne qofaa kana yaada. Dhugaa rabbiin sin jaanne yaaqlee. Arafaatii namni ana caalaa dursee beekuun hin jiru. Gaafa isii fi Fatuu wal beekanii miti gaafa isii mucaa tokko yana gantuun beekaa isii fiduu hin danda'a. Arafaat achii booda namoota hunda ka obbolummaa ka jaalalaa hunda dhiiftee Fatuu qofa qabattee achii wali kutanii achitti irraa dhaabbannee dhiifne walii gallee achiin Dubaay deetti amma rakkoon guddaan maali? Ijoolleen deengadda Itoophiyaatti gaafa isiin Itoophiyaa jirtu gaafa isiin Somaaliyaa jirtu maallaqa achitti erganii fi sappoortii godhanii fi shiitaa fi waan takka takka gargaaraa turan sun eega isiin Dubaay deemtellee sagaleen ani edee ol baasaa ture sanii sagalee isaa walii amanan sanii ijoolleen tun sagalee walii qabdee amma kaate dubbiin kun hundi bakka irraa ka'e. Sagalee kana abbaan dura qabee feenyu Arafaati. Maal jettee qabdeef? Gurbaan kun yoo hosti gahee minatti erge yoo inni gastii ergate yoo inni galaa qabuu baadhe rakkoodha. Wanni an gurguru dalagaa biizinasa onlaayinaati. Biizinasni onlaayinaan jiru mindaan kiyyattis rakkoodha. Kalammaffaa xabadheetumaa kofleetumaa firidamiidhaan bilisummaa mataa kiyyaatiin bobbee galuu hin danda'u. Hin qaanfadhaa hin sodaadha. Osoo mana madaamii ergadde irra naa caala kaja'u haasawaa isii keessi jira tadhayxee gaafattee siidha namni isin gaafatte immoo geerota guyyaa dukkanaa isii gargaaraa turanidha. Sirna dhageeffadhaa. Foozii Aqilee siin gaafadha. Awwadaa itti kuulii dalaganii Fatis itti kuulii dalaganii waliin sobnu Itoophiyaa keessatti bakka itti kuulii dalagan jira. Biyya Arabaatis dalagaa jirra. Mee riilii osoo sobnetti dhugaa dubbachuuf nama afaan kee beeku ka eenyummaa kee beeku kasi wajji nyaatee si wajji dhugee si bira rafu jala dalaguu fi amba gala dalaguu harka dabbaaritti dhugaa rabbiin sinjaa nama kiyya gaafa Yaman keessa jiru wallaahi ilaal Oromoo sadaqaa kadhachuu miti Oromoo jala harka qabadhee hoggaan awwaa nama kadhadhu akka Oromoon nagartu niin qaanfadha Oromoo nama lama wajjin deemee Yamanitti sadaqaa kadhadheen beeku an dabbaar. Eenyuunu nama afaan isaatii fi hudduu isaa isa beeku kadhachuus ta'e jala dalaguu illee ni qaanfata ni dabbarama yeroo
obboleessa sirra guddaa birattuu haasawnis hin ba'u. Haadhaa fi abbaa kee birattuu haasawnis hin ba'u. Dardarinuu ganda ollaa deemee qamaa. Akkasuma nama kan kee dhiiga kan kee lammii kan kee gaafa rakkootti dhiyeessita malee waliin jiraachuudhaaf sitti ulfaata. Rakkoon Arafaat guddaan tumamuu siitii miti. Ideologically sammuu tokko kana kaisii dhibeenaa qabadha. Kan lammaffaa Fooyizii Aqilee yoon si gaafadhe nama birrii keetiin warraa bitattee fi nama godhaa takka sii godhe jecha eenyuuf irraa idoon siin jee jecha eenyu irra silaalesse yoon siin jee jecha isa irraa bitatteef irraa eegda santu silaalesse osoo hin taane jecha isa sii godheef irraa eegda santu irra silaalesse illee uumane tikaal kuni waan rabbiin namummaadhaan ilma namaa hunda keessa kaa'e hibeeta namni tokko gaafa miskinummaa teetiif dhaba kan keetiif tola sitti oole maal laanjaaf irraa eegda hamtuuf irraa eegda wanni inni siin jedhulleen galgala ganama boqonnaa si boochisa. Rakkoon Arafaat 2 point qabxii lamaan kana qofa. Firidamii bilisummaa sammuu gaarii san dhabuu if keessa ceephoo fi yeroo aarii yeroo mufiin beetan gaatii ilmoon shaffifti abbaan ilmoon shaffisa jaarsa gartii wal lolanii namni waliin buunsaa afaan qabu namni tokko gaafa afaan keessa wal babee waan waliin jedhu jira. Gurbaan warra soddaatti hin galu wanni jaaniif jarana waatu jira beekaa. Ilma namaa ulee caalaa gechaa miidha. Kasir gubsullee gecha. Kanaaf qabxii lamaan kanaa ture dhaqee intaloo gaafattee jirti ijoolletti haasofte turte. Gaafa ijoolletti haasoitu ijoollee sanii wajjin haasawan ijoolleen egaa isin gaafatte maal jenirre yaa habibti mana madaamii isaanaa dhiqanii lafa dhiqanii raatimni kana akkana dalagattee giraa kuu dandeessa. Ammoo isuma san biraa akkatti hin bahini fatuu sanii deebii fatuun sunuu mala si dha'uu danda'a. Yoo fatuu fi silleen si walii galanii fala kana si dha'uu baatan sagalee qabdaa gabbaatee Oromootti himattee Oromoon sagalee si ta'uu dandeessi jettee ijoolleen sun sagalee qabdeef. Ani kun idda biratti hin fakkaatu. Nama tokko haa dhufee obbolummaadhaan mala si gaafate mala dha'uufiin haquma jetti namana. Amma rakkoon guddaan maali? Jarri keenya godhaniifi jiranii yaa godhaniifi jiran achiin gaanii jiranii achiin gaanii jiran. Garuu madaamiin akkuma idaa afaan siitiin amante rakkoo guddaa ka ta'e sagalee ijoollee tanaa akkitti isaan paablika irra baasanii maqaa Harargeellee xiqqoo akka negatiivii ta'uun itti haasawan dogoggora ture. Jalqaba sagalee Arafaat dhayxee fi jarsan gaafatte hin baafne gadu kun. Sagalee ijoollee qofa baasan. Akka waan ijoolleen tun maqa balleessii takkaa'u dalagaa isii irraa isii jeequu takkaa isii bittinneessuu kaleessa osoo gargaariin arraan tana maqaa jira kanaa balleessuuf akka waan godhan akka waan shirri jirutti sagalee sanirraa boohaa turan. Osoo nama takka gastiin galchin osoo nama takka yaadan kan nachiisin hoostii geemii walitti erganii nama kuma sitti kumaa gurgubbatte akkasitti haasaa turan. Amma ijoolleen lamaan sun dheengadda dura immoo kalee dura dheengadda na bilbilanii saadaa nama jaamuu na dubbise. Waa'ee kan hunda isin natti hime sagalee sana immoo paablika irratti waliin argaa turre akkasiin maqaan nama osoo tolaa fi galataa fi dhugaa kana isii biraa qabu jette. Ookee akkasii hayya Arafaat gaafannaa ati dura dhaqee sii gaafateef si dura sii gaafateef isumaa dhugumatti rakkoo keessi giraatee furmaata isin gaafateef isintu dalagaa irraa isii jeequu barbaadee waliin isin gaafanna nayyam ta'ee ni nayyam. Ookee haala saniin dubbiin sun eegalte jarri lachuu walitti affeeramee jira. Arafaat akkuma isin agartan amanteef jirti ijoolleedhaaf. Haati dhaqxee gaafattee aanaa furmaata gaafatee isaan mala naadhawan. Madaama ati sagalee sana isaa fuute bilbila Arafaat akkuma fudhattiin keessatti arge. Gara miidiyaa maa baafte? Waan jettuun qabdu. Sagaleen kunoo kayyoomi madaam. Sagalee yoo xiqqaate beeka dubbata akka dura. Arra gabbaasuun maaliif barbaachise? Hin jiru. Jecha harmallaa Harargeetu asiinomaatti wal qabsiise kontaktii lakki hin jiru. Edumallee yoo dhageeffattan fatu mana keenya keessatti Harargee fi Arsii hedduu waliin kontaktii godhuuf yaale. Ani masulummaan keenya Harargee fi Arsii miti dhimma nama tokkoof tokkooti asii booda yoo akkana jettee haasoittee masulummaa waan kanaa asii fudhate geetiin fira dorgaa ture. Walumaa galatti rakkoon jiru rakkoo hanga san qofaa rakkoon hangi sunus irraa jira. Haa galatoomanii dubbiin dhumatte bakka irraa ka'ee fi bakka geegaa isinitti himeen jira abbaan hubattuu ni hubata yoo nu badhe asii oolla akka barbaade ta'e. Waa'ee maalii haati kaafte kan makka qosaatti nambara maal jettu kana please. Bakka irra jirutu miidiyaadha. Namni tokko gaafa cabaa gaafatu kana anaas jira ijee qoma dhawatee yoo as ba'e galatoomee jechuun qofaa sirra jira. Ammoo wanta kana manaa abbaan godhee waan godhe ifiif godha ifiif dhiisa qaalitti hin qabdu uleetti hin qabdu yoo godhe rabbi irraa argate.